Ashamarka fuuni daawwattoota keenya nageenya keenya bakka jirtanitti isin rakkab jennaa oduu isinitti himna. Godina Wallagga Lixaa aanaa Gullisoo ganda Maaruu jedhamutti waraanni mootummaa uummata meeshaa malee irratti ajjeechaa raawwateera jechuun jiraattonni ONN itti himan. Sababa tokkoon alamaatii walitti dhiyoo namoota 5 guyyaa kaleessaa jechuun mudda 5 gaafa bara 2025 barii barraaqaa sa'aatii 11 irratti waraanni mootummaa mana isaaniitii fuudhuun laga Suuchii jedhamutti geessuun bakka tokkotti jumlaan ajjeesaniiru jechuun maatiin miidhamtootaa maqaan isaanii nageenya isaaniif jecha dhahamuu hin barbaanne ergaa barreeffamaan ONN itti himaniiru. Akka odeessi maddeen kanarraa nu dhaqqabetti taanaan namoonni ajjeefaman obbo Bulchaa Raggaasaa Reebuu manguddoo ganna 70 dargaggoo Mazgabuu Abshaalee Raggaasaa ganda Maaruu akkasumas obbo Fiqruu Yaandeessaa akkasumas obbo Hambaa Raggaasaa abbaa maatiyootaan aanaa ganda Kureerraa fi namni biraas ammaaf maqaan hin baraminis keessatti akka argamudha kan Nugaya odeessi kun oduma wal fakkaatuun sadaasa gaafa 25 bara 2025 waraanni mootummaa ganduma Maaruu jedhamu kanatti dargaggoota kan maqaan isaanii Boonaa Imaanee Magarsaa Abdii Obsii Karrasaa Daawit Darajjee Damee Sanbataa fi Firoomsaa Malkaamuu jedhaman bakka tokkotti ajjeesaniiru jechuun jiraataan kun nutti himaniiru. Dhimma ajjeechaa godina Wallagga Lixaa aanaa Gullisoo ganda Maaruutti raawwatame jedhame kanarratti gama mootummaa Itoophiyaatiin nagaa oduun kun qophaa'etti wanti jedhame hin dhagaamne. Dhaabbanni Effort jedhamu mootummaan federaalaa uggura herreega baankilee irra kaa'ee ture hatattamaan akka kaasu gaafate. Dhaabbanni fandii maallaqa suphaa Tigraay Effort jedhamu mootummaan federaalaa qajeelfama herreega baankii dhaabbilee jala jiran hundaa qoqqobbii irra kaa'ee ture hatattamaan akka kaasu gaafateera. Tarkaanfiin kun dinagdee Tigraay duraanuu dadhabaa jiru garmalee miidhuu danda'a jechuunis ibsa baaseera. Boordiin daarekteerotaa dhaabbatichaa ibsa kamisa dheengaddaa baaseen herreegni baankii dhaabbilee misooma isaanii muddee sadiirraa eegalee qajeelfama waliigalaan kennameen akka cufaman ajajamuu ibsaniiru. Dabalataanis tarkaanfiin kun qorannoo maallaqaa bal'aan osoo hin godhamin akka raawwatames ibsaniiru. Kanaanis boordichi hojii dhaabuun gocha seeraan alaa jechuu yoo balaaleffatu kanaanis tattaaffii waraanaa booda miidhamtoota deebisanii dhaabuuf adeemaa jiru daandii irraa maqsuu akka danda'udha kan inni kaase. Tarkaanfiin kun miidhaa waraanni kun dhaqqabsiise irra damdamachiisuu fi tattaaffii taasifamaa jirus kan miidhudha jechuun ibsa baaseera. Kaaba Keeniyaatti hongeen mudachuu hordofee miseensonni paarlaamaa kutaalee bulchiinsaa 5 mootummaan labsii yeroo hatattamaa akka labsu gaafatan. Rakkoo jijjiirama qilleensaa gaanfa Afrikaa keessatti mul'achaa jiruun keessumaa kaaba baha Keeniyaa kutaalee uummanni horsiisa horiitiin beekamu kanneen akka Maandeeraa, Marsaabeet, Iswaayiloo, Gaarisaa fa'aa keessatti hongeen mudachuun horiin dhumuu hordofee miseensonni paarlaamaa kutaalee bulchiinsaa kun mootummaan labsii gargaarsaa yeroo hatattamaa akka labsu gaafataniiru. Obbo Ahmed Maalim Hassan miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa akka ta'an naannoo Baniisaa irraa kan filatamanidha. Uummanni horsiisee bulaa kun kutaalee bulchiinsaa kanneen keessatti hongeen miidhamuu dubbataniiru. Kanaaf namoonni hongee kana jalaa horii isaanii baraaruuf daangaa qaxxaamuree gara Itoophiyaa fi biyyoota ollaa biraatti baqachuuf dirqamaniiru jedhan. Mootummaan garuu horsiisee bultoota iddoo isaanii irraa baqatan deebisuun gargaarsa namoomaa akka argatan godhuu qaba jechuunis gaafataniiru. Haaluma wal fakkaatuun miseensonni bakka bu'oota uummataa naannoowwan akka kaaba Maandeeraa, Waajeerii fi Marsaabeet dabalatee kaaba baha Keeniyaa hedduun wal duraa duubaan labsiin yeroo hatattamaa akka labsamu gaafachuun akkasumas mootummaan rakkoo as deemaa jiru dursee xiyyeeffannoo gahaa kennuu dhabuu isaatiif qeeqaniiru. Furmaata amma qofa osoo hin taane rakkoo kana hundee irraa fuuldurattis furuudhaaf tarsiimoo yeroo dheeraa mootummaan baasuu qaba jechuun mootummaa qeeqaniiru. Weertuun raaga haala qilleensaa IGAD walakkeessa ji'a sadaasa darbee akka raagetti kibba baha Itoophiyaa, baha Keeniyaa fi kibba Somaaliyaatti jalqabaa waqtii roobaa darbeerraa kaasee haalli qilleensaa ture kan asiin dura ture caalaa gogaadha jechuun akeekkachiisuun isaa kan yaadatamu ture. Waraanni cimaa daangaa Paakistaanii fi Afgaanistaan jidduutti ka'e. Waraanni daangaa haaraa lubbuu namaa galaafate Paakistaanii fi humnoota Taalibaan Afgaanistaan gidduutti kan uumame yoo ta'u gareen lamaanuu waliigaltee dhukaasa dhaabuu lafaa cabsaniiru jechuun wal himatan. Jiraattonni magaalaa Afgaanistaan kataate Spiin Pooldaak
kan daangaa biyyoonni lamaan irratti gara kiiloomeetira 2574 qooddattu kaleessa halkan darbee baqataniiru. Maddi wallaansa fayyaa magaalaa Kahandar kan dhiyeenyaatti argamturraa BBC'n qulqulleeffadheera jedhee akka baasetti hospitaalli naannoo sanaa reeffa namoota afurii simateera. Ji'oota darban keessa lolli adda addaa biyyoota lamaan gidduutti irra deddeebiin kan ka'aa ture yoo ta'u, mootummaan Taalibaan Afgaanistaanis biyyattii keessatti haleellaa qilleensaa raawwachuu himateera. Gama lamaaniinuu halkan darbee walitti dhukaasuu isaanii mirkaneessanis lola sa'aatii 4 gaggeeffame kana jalqabuudhaan walii isaaniitti quba qabaniiru. Dubbii himaan ministeera muummee Paakistaan Musharraf Zaidi Taalibaan dhukaasa dubbii barbaacha raawwateera jechuun himatan. Ibsichi itti fufuunis deebiin hatattamaa kan maluu fi cimaan humnoota hidhannoo keenyaan kennameera jedhan. Paakistaan walabummaa daangaa ishee fi nageenya lammiilee keenyaa mirkaneessuuf dammaqinaa fi kutannoo guutuu qabdi jechuun himaniiru. Gama biraatiin ammoo dubbii himaan Taalibaan Paakistaan amma haleellaa jalqabdeetti jechuun deebii kennuuf ni dirqamna jedhaniiru. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduu har'aaf jenne kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.